Nageenya Waaqayyoo isin yaa baay'atu akkam jirtanii hordoftoota miidiyaa kana kan taatan hunduma keessanuu baga sanbata qulqulleettiin isin ga'e har'a guyyaa sanbata qulqulleettiiti. Guyyaa sanbata qulqulleettii mootiyyuu gara mana amantaa deemanii Waaqayyoon galateeffachuu akkasumas namoota dhukkubsatan namoota mana yaalaa jiran gaafachuudhaani guyyaan kun kan darbuudha qabu. Ani immoo akkuma beekamu mana keessadha kan jiru yeroo ammaa kanatti dhiyonya waan ta'eef mana amantaa deemuu hin dandeenye. Toleen gara mana amantaa deemee waan ta'eef qursii hojjechaa buna danfisaa tolee eegnan siniin jedha walumaan buna danfisnaa walumaan qursii hojjennaa daa'e gara hojii haati manaa takka abbaa manaa ishees ta'ee warri ishees nama kamuyyuu dubartiin takka namni tokko alaa gaafa dhufu mana oofistee buna danfistee eeguudha kan isheen qabdu. Mana isuu qabdi dubartiin takka. Kanaafuu nutis buna danfisaa mana keenya isaati kan tolee eegnu. Alaa namni gaafa dhufu dasisa jedha yoo bunni dandaffee isa eege. Kanaafuu buna danfisaa eegnan siniin jedha. Dhufaana ta'a. Sombra dah kisah ngesem. Kamu. Naga. Naga. Kamu tulah sombra. Sampai ni bayi nama tu tulah. Lupa nasi video ni. Kamu. Harga kita? Naga. Curan tu. Naga tamu peser teh. Video orang. Ajaib aja ni kah? Puno ada misal tu video orang ada. Ajaib dah. Bakar. Dari. Ah, buka apa? Sena denyo. Rakte jadi sih enggak? Kasu. Mergi dufe hari kan kisah cerah semua macam apa? Apa ni? Harga bus godan ni. Sampai kayaknya kabazna. Akka tidak nama je ruga hamar gimana apamu? In kasih nak kasih waktu ini harus cip sih nanti tadi sini. Zorak teraya. Jadi gue tercip zorak. Biar tahu deh yudi. Marga bagi dari tadi. Kasih video punya shek itu kan? Beri dong kan nak beri itu ni deh. Ara kursi mal tu je tapi gammat. Sena. Sena dia. Egaa hordoftoota fi miseensota keenya irra deebiidhaan egaa sooma qabaa yookaan immoo sooma sirsataa akka mana amantaa Ortodoksii Oromoo Itoophiyaatti yeroon isaa yeroo borumtii
sooma qabaarra jirra. Hunduma keessan iddoo jirtanitti bagattii isin ga'e jenneera. Yaa seenaa teenya jennee dammaa jennee har'a sagantaa keenya qopheessaa jirra. Dammaan sagantaa bareeda qopheessitee nu eegde. Sena ko, Sena Sena dia, berebu dia, Sena ni tak baca jirti, sama kau kami kopi, kopi soma, Somni ga boru gala somni. Mau tiga senjata itu mana tuh kita bisa nih dengan apa boleh sih jadi. Ara baik berecit Sena ko, Sena Nagaa jedhiin jara kanaan miilaachi keessa nagaa'ii akkamii jaranaa baga isiniin ga'e ayyaanaan baga isiniin ga'e akkamii fayyuma dittuu achi laali geeti baga isiniin ga'e
akkami ayyaanni akkami jirtuyi baga jala bultii sooma filjataate isiniin ga'ee jedhini ka seenaa tokko nola jara kan argaartaan achi keessa ilaali. Egaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo beekaa faanyaan isiniin jetti silaa biran qaqqabdanii qamma sun dandeessan jetteeti. Waalumaafuu kaasanii mana keessan teessanis guyyaa sanbata qulqulleetti kana kabajaa kan jirtan yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Warri marqaa nyaachaa jirtanis warra waan biraa nyaachaa jirtanis
nama barbaachisa waan ta'eef kiristaanummaa keessatti namni akkuma foon hin nyaatu immoo lubbuu isaatiifis immoo waan gaarii ta'e qabachuun barbaachisaadha. Roomee boqonnaa 8:13 irratti akkuma barraa'ee argamu yoo akka fedha foon keessaniitti jiraattan du'uuf jirtanii garuu yoo immoo foon keessan fedha lubbuu keessaniitiin yoo bichisiiftan fedha foon keessanii fedha lubbuu keessaniitiif yoo bichisiiftan jireenya bara baraa argattu jedha kitaaba qulqulluu irratti kan barraa'e. Kaayyumti soomaayyuu maalidha? Fedha foon keenyaa fedha lubbuu keenyaaf akka bitamu taasisuudha waan ta'eef soomni gaafa dhufu soomni nutti dhufe yoo hin taane soomni nu dhufe soomni foon keenya kana lubbuu keenyaaf akka bitamu gammachuudhaan kan soomni tasmachuu qabnu maaliif lubbuu keenya fidhatan soomnu yoo nuuf danda'ame immoo yeroo sooma kana ergaan hin dabarsuu barbaadu namni tokko gaafa soomu ganama qursiin sooma misaa isaatiin sooma miti reeraata naannoo sa'aatii 9tti nyaata gaafa kana godhu qursii irratti kan nyaatu sana misaa irratti kan nyaatu sana warroota rakkataniif kan kennuu qabu inji namoota rakkatanii sa'aatii sanitti kan nyaatu sana ofii isaatii hambifachuu hin qabu jechuudha akka barumsa mana amantaa keenyatti akka kanadha. Sirriidha dhugaadha jettee namni nyaata soomuu jechuun hiikumti isaatu waan soomaa dhiifne san hojii gaarummaa yoo itti raawwanne yookaan immoo namoota beela'an namoota dheebotan yoo akka isaan dheebuu ba'an beela ba'an itti taasifne amala kiristaanummaa keessaa isa tokko jechuudha. Namni callisee akkasumaan nyaateetuma dhugee qofa jiraachuu hin qabu. Seera keessa deebii boqonnaa 32:15 irratti maal jedha beekte? Abbaan keenya Yaaqoob Yushuruu jedhamee maqaan isaa kan waamame guyyaa tokko egaa qoramuudhaaf jedheeti Waaqayyo lafa ol ka'aa tabba ol ka'aa tokko irratti isa baasee Yushuruu kan lafa ol ka'aa bakka silaa inni Waaqayyo galateeffachuu danda'utti bahee jennaan achi keessaa garuu foon isaa akkamitti akka isa qoruu danda'u dhala namaa qoruu akka danda'u yoo nu barsiisu damma kattaa keessaa burqisiisee akka inni nyaatu aannan korbeeyyii aannan hoolotaa foon xobbolaa iddoon beekamne dhufee akka inni nyaatu ni ta'e eega nyaate eega dhuge waa hundumaa erga qaama foon isaa aga barbaade nyaate booda ni furdate ni cululuqee ni gabbate eega jedhee booda waaqa isa uume sana dagate jedhameeti barraa'ee jira. Waaqayyo kanarraa nu haa oolchu. Manni amantaa keenya bu'uuruma kanaan maal jettire callisnee yoo nyaanne yoo dhugne akkuma fedha foon keenyaa qofatti yoo jiraanne waaqa nu uume sanuu dagachuu dandeenya. Waaqa isa nu uume sana isa bifa fakkeenya keenyaatiin nu isaatiin nu uumee nu jiraachise kana miira sirriitiin galateeffachuudhaaf soomnee sagannee fedha foon keenyaa fedha lubbuu keenyaaf akka bitamu taasisuu nu barbaachisaadha kan jedhu bu'uura kanaani jechuudha. Manni amantaa keenya seera kan nu tumte. Egaa ammoo waa'ee du'aa ka'umsa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii sababeeffanneetti sooma kana kan soomnu gaafilee waa'ee kanaan wal qabatan baay'een kan gara keessaatiin nu ergaman waan jiru gaafilee kanarratti sagantaa biraa qopheessuu dandeenya. Hordoftoonni keenyas immoo gaafilee qaban waa'ee du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii ilaallate gaafii kamiyyuu kaasnee bu'uura kitaaba qulqulluuti sooma kana sababa guutuu ta'e beeknee soomuun barbaachisaa waan ta'eef nu erguu danda'anii jenna asumaan. Eshi nuti gara buna keenya dhugnaa asumarraan warri hordoftoota miidiyaa kanaa taatan immoo tiyyuu nagaan nu turaa isiniin jenna dhaamsa yoo qabatetti nama dadhabee. Egaa buna dhuguudhaaf jalqabnee jirra meeqoo itti akka bunarraa dhugu. Sammuu qabame hiikata hiikaa sammuu hidhame hiikaa bunni damma baay'ee namatti tolaa dhuga. Nageenyi nu bira jiru kun isiniifis haa baay'atu waa biraan jennu iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu nu jabaadhaa sanbata qulqulleettii kana waan gaarii hojjechuudhaan waan gaarii dubbachuudhaan jireenya keessan akka qulqulleessitan mana waaqayyoo itti deddeebi'uudhaan akka jiraattan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsinaa. Egaa bakka jirtanitti fayyaa nuu ta'a. Miidiyaa keenyaaf haaraa warreen taatan immoo subscribe, comment, share gochuun dagatinaa jenna. Nagaan nu turaayi. Har'aaf viidiyoon keenya kana fakkaata. Nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu iddoodhuma jirtanitti nagaa ta'a. Ciao. Yeroo gaarii isinii haa ta'u.